Nagaa Waaqayyoo isiniin afaa ta'u hordoftoota leensaa tuube. Nagaa Waaqayyoo dabalee isiniif haa ta'u guyyaa har'aa waa'ee pireesii fi view sein kan jedhu kana waliin ilaalla jechuudha. Fayyadamtoota yuutuubii maraaf baay'ee isin fayyada. Obboloonni karaa keessaa nagaafachaa turtan dhiifama naa gootu isin jalaa tursuu koodhaafi mee kallattumas ilaalla jechuudha. Directii gara intini ilaaluudhaafi pireesii ilaaluudhaafi dirqama Google Chrome keessan keessa seentu isa dura garuu YouTube keessan keessaatii seentanii jechuudha. YouTube keessan keessaa linkii tokko kan video keessanii fudhattu jechuudha. Haala kanaatiin hordofaa video ilaalaati itti fayyadamaadha. Mani YouTube koo keessa galee YouTube koo keessaa video tokko linkii isaan fudhadhaa jechuudha as keessaati. Hordofaadha fudhadhee immoo isa kan geessu jechuudha. Copy godheen fudhee baasiiti jechuudha linkii video isa kana. Kun YouTube koodraatiidha waan ta'eef jechuudha. Akkasitti copy godhee gara Chrome ittiin deemaa jechuudha. Amma Google Chrome yookaan Google keessatti yookaan immoo Chrome keessatti akkasiniif hojjetu abdiin hin qaba. Google Chrome keessa yeroo seentanii akkas jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo tokko Google Chrome keessatti isinii dhufuu dhiisuu danda'a. Google Chrome ishee kana jechuudha. Ishee kana irratti isinii dhufuu dhiisuu danda'a. Yoo isa kana irratti dhufne isa kana irratti dhufa jechuudha. Yeroo tokko akkasidha waan ta'eef tokko isaa achi keessaa tokko isaa irratti akkasinii dhufu abdiin hin qaba. Irra caalaa Google Chrome kana keessa ilaalladhaadha. Erga achi keessa seentanii haala kanaatiin search gootu jechuudha. S jettanii PIS jettanii press kan jedhuun barreeffattu jechuudha. Yoo hin argama ta'e isinitti haala kanaatiin jechuudha barreessitanii search gootu jechuudha. Search yeroo gootanii jettanii press ishee jettu kana search ergi gootanii jettanii wanta isinii dhufu keessa seentuu jechuudha. Amma ilaalaa amma searching godhaa jira jechuudha. Search yeroon godhee jedhu kun akkasitti naaf fidee jira jechuudha. Naaf fidee jira linkiin sila copy godhee fidee as kana irratti iddoo amma intini jedhee jiru kana irratti maaliin godhaa fideeni search godhaa jechuudha asirratti. Posting godha linkii sila video YouTube korraa linkii isaa fudhadhee bahee sana jechuudha. Asirra fideeni searching godha jechuudha. Yeroo search godhee jedhu garuu dafee intini naaf fiduu copy kan godhu sana dafee fiduu dhiisuu danda'a. Yeroo tokko immoo akka fideetiin dafee irra keessatti beeksisa wayii maxxansa jechuudha. Beeksisichi yeroo irra keessa dhufee jedhu yookaan amma beeksisichi irra keessaa dhumutti eeguu qabdu jechuudha. Amma directii iddoo kanarratti kunoo post godheen jira jechuudha linkii koo. Kunoo beeksisni sun immoo irra keessa waan dhufeedhaaf amma copy gochuu hin danda'u jechuudha. Ijaa beeksisni kun irra dhufee jiruu fi hamma inni irraatii deebi'ee ka'utti copy gochuu hin danda'u jechuudha. Ammas gara duubaatti na deemsa yookaan irraatii yoshi jedhee irraatii intini jedhee fi X sana tuquudhaan irraatii kaasuun danda'ama. Yeroo tokko ishiin jedhu amma kan koo ishiin jedhu jechuudha. Amma kun irraa ka'ee jira copy ishee kana tuquu qabdu jechuudha. Copy linkii sana ergi search gootanii beeksisni irra keessa dhufee ergi beeksisa sana xumuree booddee yookaan immoo X-dhaan ergi irraatii beeksisa jaraa ergi irraa balleessanii booddee linkii keessan search gootanii waan jiruuf jechuudha. Linkiin keessan iddoo jirtu kana achi bukkeetta waan akka daftaraa lama jirtimni ishee kana yeroo tuqxan copy isiniif ta'a jechuudha. Ishee kana yeroo tuqxan copy isiniif ta'a. Ishee tuqaa jechuudha. Amma copy naan jedhee jira jechuudha kan koo copy waan jedhee jiruuf kana as keessaa ba'uu nan danda'a jechuudha. As keessaa baheetaniin Facebook irrattis yoo ta'e akkasuma iddoo garaagaraatti yoo search godhee post yeroon godhu directii sana qabanii gara YouTube kootti seenuu ni danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf achi keessaa baheera. Achi keessaa bahee waan hin jiruuf Facebook irraan seena yookaan Messenger irra seenuu qaba jechuudha. Messenger irra seenee nama tokkotti erguu qaba jechuudha. Amma
Mani messenger keessaa amma nama tokkotti erguufan jedha. Seenaan irratti erguu qabaachuudha. Sana amma koppii godhee fudhee bahee sana karaa Chrome irra galee kun search godheen jira. Garuu koppiin sun sirriitti koppii naan taane natti fakkaata yoon dogoggoruudha baadhistee qo'achaa hin godha. Dogoggora dhuunfaa koo ta'uu danda'a. Koppii ta'ee jira jechuudha. Kunoo daqiiqaa sekendii 5 lakkaa. Amma sekendii 5 kun lakkaa'utti warroonni yuutuubii namoota bantanii amma sekendii 5 lakkaa'utti obsumaan turaatii eeggadha. Warroonni yuutuubii keessan search gootanii haala kanaan fayyadamuudha barbaadan immoo yeroo viidiyoo gadhiistan maraatti haala kanaatiin namoota Facebook irrattis ta'ee messengeraan kallattii garaagaraatiin yeroo search gootanii jettan kun amma directly kan kogeesse yuutuubii korratti na deebisee jira jechuudha. Emailii otoo hin barbaadin homayyuu otoo hin barbaadin jechuudha. So kanaafi haala kanaatiin fayyadamaatii ittiin hojjetadha baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraani viewsign kan jedhudha. Viewsign kuni waan inni isin fayyadu yoo jiraate intinidha jechuudha. Viewsign kun kan inni isin fayyadu saayitii baay'ee akkasii lakkaa'uudhaafidha jechuudha. Saayitii baay'ee isiniif lakkaa viewsign kan jedhu kuni saayitii baay'ee isiniif waan lakkaa'uudhaafi warroonni saayitiin keessan saayitii 4,000 guuchifne Kiroomii keessa akkasitti galtanii booddee akkuma amma isaa tokko galtanii search gootanii jechuudha. Kiroomii keessa seentanii booddee haala kanaan viewsign jettanii intinii gootu jechuudha. Search gootu jechuudha. Amma viewsign anko duraan search ta'e waan jiruudhaaf hin baaknu. Viewsign jedhee ishee kanan tuqaa jechuudha. Viewsign jedhee tuqee waan jiruuf kun haala kanaan naaf fidee jira. Ishee kana isinii fida. Viewsign meeting YouTube kan jedhu isinii fida jechuudha. Gara gajjallaatti yoo deemtanii ilaaltan yeroo tokko gara gajjallaatti isinii fida. Maaliif irra keessa isaaniitiin miti hankoo kun irra keessa fidee jira. Ijaan itti fayyadameeruuf jechuudha. So kanaaf hin tuqxuu jechuudha. Yeroo tuqxanii jettan haala kanaan fida. Qixxa lamaan isheetti pilaasii fida. Milikkita pilaasii jechuudha. Kun amma pilaasiitti jijjiiramee jira. YouTube keessan irratti saayitii baay'ee viidiyoo waraabdanii laayivii galtanii saayitii 5, saayitii 4, saayitii 6 waraabdanii laayivii jechuudha. Saayitii dheeraa kan qabdan liinkeedhaasaa koppii gootanii fiddanii kiroomii keessan seentanii viewsign jettanii barbaadanii haala kanaatiin yeroo dhuftaneettan milikkita iddoo pilaasiin kun jirtu kanatti milikkita iddoo pilaasiin kun jirtu yeroo gadi tuqxan haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Paste YouTube or VSUL jedhee jira jechuudha. Achirratti post gootu haala kanaan amma isaan sila koppii godhe fidee asirratti postiin godhe asirratti kan koo eksilaatee jira. Sababni isaa yeroo tokko akkas ta'a jechuudha. Irra deddeebi'aati yaala. Irra deddeebitanii yoo yaaltan isiniif hojjeta. Iddoo kana yeroo tuqxaneettan viidiyoo isa daqiiqaa saayitii 5 haa ta'u saayitii 6 haa ta'u saayitii 7 eenyanii. Isa waraabdaniittan sana liinkii isaa fiddanii asirratti yeroo post gootanii bilbila lama yoo qabaattan bilbila keessan kan biraa isa yuutuubii ittiin fayyadamtan otoo hin taane yuutuubii keessanii ala kan ta'e kan biraa kan itti fayyadamtan irratti fiddanii haala kanaatiin post gootu jechuudha. Liinkii isaa hamma 6-5tti iddoo tokkotti post gootanii akka inni lakkaa'u gochuu dandeessu jechuudha. Amma iddoo tokkotti post goon jira ammas gajjallaatti dabalee iddoo inni sana tuqee post gochuu danda'a jechuudha. Al takkaatti viidiyoo 4-5 waliitiin haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Otoo amma fakkeenyaaf viidiyoo 5 laayivii saayitii 5 galtanii saayitii 5 viidiyoo galtaniittan sana fiddanii asirratti search gootanii iddoo 6tti otoo lakkoofsistanii jechuudha. Iddoo 6tti post gootanii bantanii keessanii haala kanaatiin isinii hojjeta jechuudha. Kan koo maaliif akka inni akkas ta'e hin beeku tariimoonis ta'e hin jiraanii waan ta'eedhaaf jechuudha. Akka kanaatti pilaasii kana tuqxan achirratti yeroo takkichatti saayitii 5 yeroo 6 haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Takkaatti saayitii 30 ol haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Baay'ee isiniif lakkaa. Haala kanaatiin fayyadamaa isiniin jenna. Warroonni yuutuubii fayyadamuudhaaf gara fuulduraatti hojjettanii milkaa'uudhaaf feetanii haala kanaatiin itti fayyadamaa. Leensaa tuubee subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Bye.